Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa laban kun sagantaa kootti dhufeeti. Sagantaa kootti dhufee kenna har'aa hawaasa biyyaa haala inni keessa jiru hubanna. Keessa hawra rakkoon tibbana gama Arsii lixaa torbaannan lamaan darbe himamaatiin ture beelli guddaan akka jiruu fi yoo xiqqaate hawaasni 500 olii beela'uusaa sadarkaa mootummaatti himameetiin jira. Dhimmi kun kanaan olillee akka ta'edha kanneen dhihennatti naannoo san jiran kan dubbataatiin jiran. Rakkoo beelaa hawaasa mudate kana gargaaruudhaaf haala dhuunfaatiin akkasumas immoo haaluma bibittinnaadhaan namoonni hirmaannaa garaagaraa taasisaatiin jiran jiru. Isaan keessaa nama tibba kana gargaarsa naannoo sanitti ilaalaatiin turan waan humna isaanii gumaachan nam tokko affeeranneetiin jira. Nama kanas kan affeeranne waan achi jiru hubannaa isaan qaban akkasumas immoo kanneen biraatiif illee fakkeenya ta'uu akka danda'aniifi. Namni nuti affeeranne obbo Galgaluu Badhaasoo Falamaati. Obbo Galgaluu Badhaasoo Falamaa biyya Ameerikaa Poortlaand jiraatu. Obbo Galgaluu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan raafeerta. Egaa sagantaan kunillee kootti dhufee baga isinillee nagaan dhuftanii. Wanni irraa haasa'uu deemnu rakkoo hawaasa keenyaati. Rakkoon hawaasa keenyaa beela wanni amma keessa jiru hawaasni godina Arsii lixaa yoo xiqqaatee aanaalee 4-5 beela jabaa keessa jiraachuu namni 500 ol ta'u beelahuu sadarkaa mootummaatti ka'amaname akkasumas immoo lakkoofsi kuni sanii olillee akka ta'uudha kanneen gama biraallee kan eeranii beelli kuni kan inni mudatee aanaalee Siraaroo, aanaa Shaallaa, aanaa Shaashamannee, aanaa Arsii Nageellee, aanaa Wandooti akkasumas immoo gama Adaabbaatiillee gandoota muraasa himamaatiin ture. Mee maal akkamiin dhageettan isin maal quba qabdanii waan irraa itti sochootanillee nuu kaasaati achi booda dhawaataan haala isaa ilaalaa deemna. Ani rakkoo kabeelaa kabiyyaa ka naannoo itti dhaladheerraa dhaga'uu danda'e duraan silattuu miidiyaan biyyattii waan rakkoo biyyattii keessa jirtu ammaa kana qajeelatti uummatatti illee himaa hin jirani garuu hennaan attamit jirtan jennee waan nama biyya jiruunis waan wal hubannuuf uummanni attami akka jiru ennaa gaafannu barana wanti midhaan waan jalaa badeeruu fi namni akka rakkoo guddaa keessa jira jedhanii himan naannoo fi naannoo wataraati bakka an dhaladhe. Ana Arsii Arsii Nageellee. So sanirraa akka rakkoon jiru dhageenne haga ofii dhagayaan inni faamilii ijoolleewwan firoota asii qabu waliin dudubbadhee maal godhuu dandeenya rakkootu jira naannoo irraa dhufne irraa jedhee mari'adhee so gargaarsa duraan achitti naannoo sanii irraa dhalan sanii goone haga faamilii gara 100 nama abbaa warraa gara 100 nama ta'u midhaan fi waan akka essential oil zayitii oomamaa kanneen akka bitamu gara horii biyya saniitti 300,000 waan ta'a just naannoma diqqoo wama fi dandeenyu goona jennee akkasii goona boloowwan tiyyaa waliin qabamne jechuun so wanti kun hagam badhateera jedhee namoota beeku ka bakkee biraa jiran telefoonaa waamee yoo wanna jedhu keessattuu aanaa Shaallaa aanaa Siraaroo karaan zuwaa'ee kunillee durattuu food security problem qaba rakkoo maal lafti kunniin gogaa waan ta'eef ariidee waan ta'eef beekumsuma kiyyarraa akkam jiranii jedhee gaafadhe jennaan yoo hubadhu eenyuma kan maatiin hedduu akkuma jiru mana keessa dhumatanii argamaniiranii jedhaniitti namni hangaafadhe sun nama naannoo Shaashamannee taa'u so akkas dhaqee asasii godhena hime
Sabaki maatiin dhumee jedhamu kun amma? Naannoo siraarota ajjee fi siraaroo. So akkuma jiru maatiin manumatti namnummaa akka namni du'aarullee hin jiru. Namni akkas dhumatee guyyaa hagamimmaa isaa manuma keessatti argani. Yaani kun baay'ee na gaddisiisee jennaan mee humni an qabullee xiqqaa ganda lamaan ana ajjeetiif siraaroota ganda tokko achi keessaa haga nama faamilii 200 waan ta'an gargaara jedhee karaa saniin nama gargaara guddisee barbaachisu akka namni kun bakkee naa bu'ee naa ofumaa personaalii godhee so karaa saniin naannoo san akka gargaaramu at least waan ofii danda'u jedhee waan agazii godhe jechuudha. So dubbiin du'iitiin namaa sun beela'uun ma jira garuu yoo namni faamiliin tokko akkasitti waan baay'ee nama gaddisiisaati. So at least waan callisuu irra waan ofii danda'u jedheeti akkasuma gargaare jechuudha. Mee beelli kun darbee inuma mudata naannolee amma reefu isin kaastan kuni garuu immoo sadarkaa namni beela bira darbee beelaan dhumu maatiin manatti du'uu gahu kana keessatti maaf haasayamuu dadhabe? Maaf dhagayamuu dadhabee dhokate? Well, qajeela yoo dubbanne beellillee ooma jiraati biyya tokko keessa beellillee ooma jiraata garuu maaf qilleensi jijjiiramni qilleensaa akkuma argitan kana biyya gurguddattillee biyya qabeenya guddaa qabdullee biyya bulchiinsa gaarii qabduttillee beelli ooma jira garuu wanta biyya keessa deemaaru baay'ee wanti nama gaddisiisu ummata waan ofiyyuu nyaatu hin qabne kana wooma inni qabu horii inni qabu sangaa inni qabu fuudhaniit irraa qocaniit waraana fedhii ofii bakka hin ga'uuf jedhanii waraana akka sappoortii godhu manni dirqisiifamaa jira afaan ofiirra dabarsee jechuudha. Beela callaa adumtaan mootummaan amma jiru kun pretty much beelallee akka weapon itti use godhee ummata controlii godhee yookaan wanta kennamullee laakka'ee haga nama ofii fedhu kennee ummata harka galfachuuf waan godhamaaru beelli kun odduu beelumaayyuu mala hawaasa ittiin toohatu godhatee fayyadamaa jira jechuu keessa. Ati yoo beelofte argitee namni akkitti yaadu fedhii tokkoffaa waan si jiraachisaa miidheet waan ta'e irra fookasii goota. Self actualization pyramid itti jira self waan barbaadu malee argatte waan irratti aanu waan gaafattuufi akka waan diqqoo ati gaafattu yookaan gaafima sana akka dhiiftu yoo karakkiftuu illee yoo duutellee argitee bu'aa akka hin qabaannetti technically so kun system akkasiitiin waan godhamaa jiru especially biyya Itoophiyaa kanatti rejiimii martinoo beela itti fayyadama. Ka rejiimiin kunillee is not any different yoo badaa ta'e malee kaawwan irraa mishummaa wayitu waan qabu wayitu kaawwanii gadi miti. Mee sochii qabsoo Oromoo keessatti naannoon kun naannoo baay'ee ho'aa fi naannoo socho'aadha. Naannoo warraaqu. Wiirtuun isaa Shaashamannee irraan akkasuma marsee Siraaroo Shaallaa, Arsii Nageellee, Wandoo naannoon gama Adaabbaa godhanii. Tariitii waan ji'a 3-4 dura naannoo Tigraayitti himamaa jirutu Arsii irratti aara amma beelaan hawaasa cunqursanii akkamtuun cille akka waan gaafanne gochuu. Inawee wanti kun waggaa 8 kan jala qabamee wanti naannoo Arsii lixaatti ta'e metodikaalii uummanni naannoo sanii disenfranchisee ta'e wanti ta'e maali namoota naannoo sanii ba'an itti fayyadamanii akka supporti namoonni sunni naannoo sanii buildii godhanii namoonni sunni ammoo deebaniit mootummaa harka jalaatiin mootummaa jalatti waan deebaniif
sosocho'aa amma naannoo Oromiyaa bakka adda addaa jirutti akka paartiin fudhannee systematically naannoo cimaa resistance illee naannoo godhuu danda'u asin dura illee 2016 2014 irraa qabee naannoo baay'ee hennaa sosochoonni Oromoo protestiin ture san sosochii jaabaa naannoo kana godhameera naannoo baay'ee sodaatamu garuu methodically ummatuma kenna kan nama kennaani ummata kenna cabsanii pretty much amma namni kenna disenfranchise taaneera waan namni waan godhullee hin beeku kana irrattillee beelaanillee akka miidhamu ta'aa jira so kun pretty much the whole picture ma abso Oromoo itti lamsheessuu barbaadan ta'uu keessaa so kanaaf I think warri biyya kana jirru keessattuu warri naannoo sanii dhufe henna baay'ee jabaa hojjetaan jiru this is waan baay'ee nama gaddisiisaati. Beelli yeroo baay'ee kan mudatu haala qilleensaa akkasumas ammoo lafti uumamaan waan lafti qabdu yookaan ammoo lafti gadiin gogaa lafti gadiin lafa misoomaa ana Arsii Nageellee amma ganda isinirraa dhuftan kana faayoo laalle lafa baay'ee misoomaadha. Naannoon sun akkasumatti haga duuroo qabatee gubbaarraan haga shophaa lafa baay'ee misooma. Maaltu dhalatte jennaan naannoon sun beela himee waan ijoollummaa keessanirraa naannoo sanirraa beektanillee naa taasa. Tokkoffaa waan baay'eetu jijjiirame akkuma isin jedhe mootummaan kun waan bulchaa hin jirree fi food security bakkee jirutti mootummaan tokko silaa haga waggaa tokko 2-3 food reserve qabaachuu qaba. Especially bakkee baay'ee productive kun amma bakkeen akka naannoo amma Arsii Nageellee kunniin hin beela yoo jettee nama himtu waan saalfachiisaati. Maaf naannoo beela'uu hin qabne haga waggaa 5-6 bakkee silaa food reserve qabaateeti. Kuusaa nyaataa qabaata. Waan nyaataa qabaachuu danda'u sarara ture. Garuu akkuma numartinu argaarru kana bulchiinsi kunin bulchiinsa ummataatii miti argitee aangoo qabatee waan biitii sun qabdu maqaa baafatee dhufe hagana caalaa waan haaraa ta'uu hin danda'u. Biltsiginna gaafa jedhe wanti ittiin badhatsaganii waan horii ummata yookaan qabeenya ummataati malee wanti biraa hin jiru. So ummata hiyyoomsuuf ka dhufe kun. So kana practically argaara. Kan ammoo asiin durallee wanti ta'e maali? Especially background qonna biyya dumbaan qonnaa baradheera. So maal godhanii amma seed kuna midhaan facaafamu kana yoo barana facaafa midhaan kana deebitee akka facaafanne godhan argitee isaantu si kenna. Maaf dependency isaan irra godhaara si controlis godhuuf waan akka xaa'ollee hennaa namni haa filamuu barbaadan yookaan elekshinii wayoo jiraate kanaan si bitan maaf they are using kanaaf control mechanism jiru gaafa jireenya kan kee namni controlii si godhu akka atini hajaa isaabaaftuuf yoo si godhu production biyya sanillee hin badaa namnillee pretty much hin hiyyooma namni hiyyoome ammoo control godhuufillee easy kan kun akkuma argitan horii in bitanii is much easier kun warrummaan baratee ka siyyuu galee ka bitameet ummata kenna jeeqaaru hagam akka jiru ani fatillee been nugaraayyuu warra galeetu jira sahabban teena galtee ummata jeeqaartu hagamtu jira. So mechanismii kanaan ummata hiyyeessanii technically ajjeesuma jechuun gabbaniitum shuutii godhuu diddaa malee ufumaan akka du'utti ajjeesu jechuun. So qabsoo keessa tapha keessa baasu jechuun kaaniin hidhanii kaaniin beelessanii geemiin akkanatti deemaara. Gara mootummaatti akkuma argaatiin hin jirru miidiyaan biyya sanii waan beela kanaa hin dubbatu
gaafama dhaabbileen miti mootummaa garaagaraa gaafatanillee yookaan lakkoofsa gadi xiqqeessuu waan akkasiitu jira. Hawaasni yoo xiqqaate hawaasa wali hafa mootummaan hin dhufaa hin kufa. Hawaasni wali hafu kun hagam tokko wal gargaaraara. Beelli amma Arsiin ixaa mudate kun haga silaa dhagahamuu qabu dhagahameera gurra argateera gargaarsaaf namni waa itti qalbii godheera jettanii yaaddani. Well, mootummaan amma jiru kun technically hawaasa bakkuma jiru maratti diiguu irratti fookasii godheeti ka deemaaru. Maafoo jettani warri biyya kana jiru nu'u namoota adda addaa community adda addaa keessa facaasanii namni akka afaan waliin dhageenye namni akka waliin maratee waa tokko hin goone baay'ee effortii guddatu jira godhamaara biyya kanatti investimentii guddaa horii baasanii nama horiin baasaniit namni akka gurmaa'ee rakkoo biyya ofii akka hiikuu hin badanne karaa politikaatiinis ta'e karaa ekonomiitiinis ta'e karaa jireenya waa maraati namni akka dafaffacu disenfranchisee akka ta'u baay'ee effortii guddatu irratti hojjetamaa tureera on the last waggaa lamaan sadiin kanneen. So kunin impact guddaa qaba namni akka attamii waliin maratee waa godhu akka danda'u pretty much chance sun akka hin jiraanne guddaa effort guddatu ta'aa waan jiruufi still haga ga'utti effort godhaa hin jiru. Beelli ammoo haga namni marti walii galee mari'atee haya akkana goona jedhanii wanna jedhan hin eegu namni hin du'aara. So haga siifu at least yookaan seera beelaatitti yoo adda nama ta'ee gargaarte boru carraan biraa waan jiraachuu danda'uu fi lubbuu namaa guyyaa tokkoofis baraaruun chaansii namni sun jiraachuu danda'u waan eda'uuf waan dandeenyu akkasitti ariifataan goone waan pilaanii goone wayitii miti. So still ammallee naannoon biyyanaa namni biyyanaa jiru hawaasni biyyanaa walitti gurmaa'ee dhaabota hawaasaaf uummata waliif fiduuf dhaaban amma especially naannoo akka amma keessa amma rakkoo irraa dubbataa jiru kanatti akka Sikkoomandoo dhaaba jedhamutu jira. Dhaabni kunis jabaatee ishuu kana fookasii godhee irra hojjechuu sarara ture. Maafi hennaa qophii guddaa hin qabne effortii guddaa godhee ta'ee amma dhaabni kun rejuvenate ta'ee wanna jechuu sarara jira. So institutionallee argitee guddaa disenfranchisee godhanii hin beekan argitee nama kasii beekutu nama dhaaba kana keessa walii hojjetaa turretu biyyatti bilisiginnaa ta'ee galee waa maraa waan beekaniif akkasii waa mara fashaleessanii wanti kun akka effective hin taane ta'a. So regroupii goone karaa maraan uummata keenya gargaaruu danda'u nurra jira. Amma keessaa hoo institutionii dhaaba gidduutti dhabuuni akkuma jettanii gargaarsummaan kunuu akka seeraan hin dhaqqabne akka dhuguma rakkoon uumameyyuu wal dhagahaniitiin waliin haasayanii fala hin kenne danqaa ta'eera. Inni kun ammoo namuu bakkuma ibidda gube dafee ofirraa dhaamsa. Kana jechuun fakkeenyaaf namuu bakkuma aanjaa itti qabu bakkuma dhaga'e haguma danda'e gumaacha. Tani kasan caala miidhame immoo kan nama hin qabne kan hin dhagahamin jiraachuu mala. Akkamiin walitti dhufanii humna amma jiru walitti qindeessanii bakka dhugaa jirtu daataa walitti sassaabanii akkaataa miidhama isaatiin namni hundi akka gargaaramu gochuun danda'ama jettanii yaaddan. Waan kana gargaaruu keessatti bu'aa bahillee argitanii muuxannoo argitaniirta waan ta'eef maaltu fala? Beelli waan adda raftee kaatee bariisaatti kaatu miti. Beellin beela'uun prosesii dheeraa irraa dhufa. Argitee amma barana amma namni beela'u waggaa kana namni beela'u waggaa lufe akka beela'u hin beeka. Maaf midhaan amma bara ati nyaattu bara lufe yookaan waggaa lufe jiraata. Harkatu haphataa dhufa dhawaataan.
tokkoffaa system assessmentiin ta'ee rakkoon biyya deemaarulle argitee focusing kun irra caalaa politika waan ta'eef namni politika faana deema garuu nama jirutti yoo namni jiraate politikaanis qabu waa qabu so assessment system way hin jiru attamitti food reserving barana attam maaf mootummaan ummata himiti ofii jiraachisuuf namni isaan erganillee ofiitiif nyaachuuf yookaan sirraa bu'aa buufachuuf ka deemu malee kan ummata yaaduu miti so feedback akkana waan jiraanne gargaarsillee namni godhuu barbaadullee godhuu hin danda'u san callaa miti nu warri as jirru gargaarsi akka biyya sanni barbaachisu beennee waggaan ta'e ji'aan ta'e wanta barbaachisaa yoo emergency way dhalate yoo rakkoo way hatatama dhalate akkana goona jennee qophii san hin qabnu maafi hennaa maraa rakkuma hara uf wali waan dilii goonuufi of durana woo waa dhalatan attamiin wanta kana ofirraa qabna jennee strategize godhuu hin dandeenye maaf namni waa dheessu namni waa jala fiigu yookaan waa balleessuuf yoo namni itti dhufaa jiraate namni wanna jedhu qilleessa foo jirtu argu so haga bira gayeeti qilleessa argee karaarraa goruuf yookaan utaaluuf so pretty much waan akkana keessa jirra so kabra ammoo mass media especially interest Oromo kaka keessanii kunillee OMN illee focusii godhanii rakkoo biyyaa kanniinillee dubbataa hin jiran maaf waan guddatu deemaara lolatu jira lolatu bakke hin jira mootummaan kunillee critical hennaa cabee kufuu ga'ee waan jiruufi focusing guddaan isarra jira so kanaafi amma rakkoommaan beelaa kunu gudda hin himamne miidiyaa keennan atillee miidiyaa keessa hin jirta hin beektaa yoo anillee dogoggoraa jiraadhe na jechuun dandeetta himamee gudda hin himamne kunin waan of durana qajeelfamuu qabu at least yoo ka mootummaa miidiyaan mootummaa yoo himuu baate miidiyaan Oromoo interest Oromoo akkana kunnin wanta kana baasee himuu qaba at least yoo nu been maal goona hawaasa waa tokko godhuu qabdan jedhanii initiative godhuun baay'ee barbaachisa namoota interest akkana deemsisuu danda'an waliin waamuun nama marachiisuun I think role media tokko kana ta'uu qaba na fakkaata so hanqinni karaa sanillee akka jiru na mul'ata dhugaadha sadarkaa himamuu qabutti dhugaadha hin himamne lubbuu namaatu darbaara namni beelaan bakka ciisetti hafaara kun nama dhukkubsaa gana himameera gara rakkoosaa yoo jedhamee nan qata dhugaadha amma haala gargaarsa kana itti dhaqqabsiisuun danda'amu irratti abaluu haga dhufu jedhanii eeguun hin barbaachisu dhugaadha namuu wama harkaa qabu bakkuma argetti bakkuma dhagahetti waa kenna garuu yoo xiqqaate community'n ala jiru kuni bakka bakkaan magaalaan osoo nam 20 nam 30 illee taate bakkuu wama jira akkamii walitti qindaahee dhufee yoo xiqqaate nam tokko qabalee tokko gareen tokko magaalli tokko yoo qabalee tokko yoo erge ammallee immoo akka bakki tokko qofti baay'atee gargaarsi bakka tokko qofa irratti xiyyeeffatamee bakki tokko immoo qullaa hin hafne akkama soo godhanii gaarii jettan maal dhaamtan mee hawaasa ala jiru kanaaf namuu haga danda'e osoo qarshii kumta akka kum lamallee ergee wama humna qaba namni ala jiru kun yaa dhugamatti jechuufi horiin hawaasni biyyana jiru qabu horii diqqaa miti tokkoffaa horii nu qabnu callaallee miti ka masgiida deemutu jira ka cheerchi deemutu jira biyya kana rakkoo ummata kana yoo qajeelchitee himte biyyi kun biyya arja si gargaaran biyya san gargaaruuf amma horii guddaa sin barbaachisu jechuun horii guddaa nama barbaachisu maaf
jiruun pretty much akka asifachi yoo laaltu wantin horiin jijjiiramne horii kunillee baay'ee hin barakata waa guddaa bituu danda'a amma haa jennu dhugaa akka duriitiif midhaan amma kuntaalii tokko yoo 2,700 ta'e boqqollaan jechuu urbaanni rakasaa amma boqqollaa yookaan dinnicha so amma exchange rate illee yoo laalte pretty much dollar dhibbaani jecho I mean waa kuntaale tokko shebisu dandeetti amma akka laaltutti baay'ee nama biyyasiitiif hinjiru horii akkasii maaf inkaame akkasii yookaan waan galaa akkasii hin qabaatu namni garuu alaa yoo gargaartu ammoo guddaa walitti waan edaamuufi namni martinuu waan ofii qabu walitti qabeete yookaan bakkee tokko walitti qabee naannoma community hawaasa adda addaatu jira Portland illee hawaasatu jira Minnesota illee Calgary illee bakkee adda illee hawaasatu jira uddu henna sizini way akkana goona jennee wali mari'annee uddu wali waan goon wali mari'annee strategize goone yookaan dhaabotuma community kanneen waliin nama lama sadiitti go'anii horiin kunniinis akka argame attamen akka ga'u irra oduu hojjetame baay'ee uummata uummanni gargaaramuu danda'a. Nu asitti illee organizationii jabaa hin qabnu biyyatti silattuu haala hamaa jala jira namni. So daddafnee waan ta'a tokko godhuu danda'u nurra jira horii hima jira hanni nu qabnu dollar 200 namni tokko yoo baasuu danda'e horii xiqqaa miti sun at least namni martillee akka badaa hin jiraatu ta'a maafi beelli kunillee nama mara qixam kama qara irra miidhameeruun miidhama duraan so waa guddaa godhuu dandeenya garuu cadhisuun waan mishaa miti jedhisanitti ilaaluun waan qajeelaa miti mootummaallee bileemi godhuun bu'aa wayitu nu qabu mootummaa akka hin jiraanne si barbaadu mootummaa uummata akkana godhuu dide jechuun ofi kolfisiisu. Ulfaadha galatoomaa obbo Galgalu. Egaa yaadni kun yaada osoo haasa'anii waan baay'ee irraa haasa'anii garan nama laalataa baay'ee dubbiifillee namatti hin tolu. Mee waan darbamuu hin qabu jettan akka dhaamsaatti kaastanii yoo qabaattan carraa dhumaa isinii kennee gama gola buutitti deemna. Well, akka nama biyya na jiruutitti biyya alaa jiruutitti biyya hubachuun baay'ee barbaachisaa. Wama tokko callaa miti. Beellillee rakkoo guddaa tokko, waraannillee rakkoo guddaa tokko. So problemi jiru rakkoo biyyatti qabdu kana irra ilaallee halkanii guyyaa hojjechuu qabna. Wanti hojjechuu qabnu maal godhuu qabna jennee of gaafachuu qabna waliin haasa'uu danda'u nurra jira. Yaada adda addaa illee qabaan waliin gatteennee mari'annee yaada walitti galu tokko lafa kaa'uu danda'u nurra jira. Kanaaf akka nama uummata ofii ummata gargaaruu barbaadutti yookaan interestii ummata ofii eeguutti cadhifnee laaluun nurra hin jiru wal haa geennu waliin haa dubbannu maal akka godhuu dandeenyu haa wanna jennu beela callaa miti waan guddatu jira waraannillee karaa waraanaatinillee wanta baay'eetu dhufuu deemaa qophiin qabu naannoon sun keessattuu Arsii Lixaa pretty much akka waan hin jirreeti kunneen martinoo waan diskasii godhuu qabna akka warri biyya alaa jiru keessattuu maaf biyya firii keessa jirraa risoorsii gaa qabna yookaan dhugamaan biyya keenya jaalannoo uummata keenyaa yookaan yaannu cadhisuun nurra hin jiru halkanii guyyaa wanta kan irra hojjechuun nurra jira. Wama warrin Tigraay hojjete callaa himaa deemuun nu ga'u. Nulli akkuma isaanii ija harka funyaanii afaan mataa qabna pretty much seenaa keenya himachuu danda'u
lola kenna lola chodon daw nur rajal so kana kan sen na wala fuda baay'ee ulfaadha galatoomaa obbo Galgaluu Badhaasoo Falamaa Ameerikaa Poortilaand irraa haala rakkoo beela godina Arsii Lixaa aanaalee Siraaroo Shaallaa Arsii Nageellee Shaashamannee Wandoo fi Gamaa Daabbaa akkasumas immoo bakkoonni haga ammaa hin dhagahaminii fi hin himaminillee hedduu jiraachuu danda'anii dhimma kanarratti gargaarsa taasisaa jirtanii fi akkasumas immoo rakkoon kun kallattii falaa maal barbaada ka jedhu irratti mariin waliin taasiftaniif ulfaadha galatoomaa bulaa horaa fayyaa ta'aa isiniin jedha. Nagaa ta'aa fayyaa ta'e. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaan keenya kootti dhufee hardhatti rakkoo beela hawaasaa Arsii mudateetiin jiru akkamiin akka gargaaramuu qabuu fi rakkooleen achi keessatti mudataatiin jiran maal fakkaata rakkoon hawaasa kanneen mudate immoo akkamiin furamuu akka qabu irratti xiyyeeffanneetiin sagantaa kootti dhufee marii taasisaatiin turre kanarraa kan goolabneerra. Haala adeemsa gargaarsa kanaa irratti qaamolee socho'an gama biroollee qabanneetiin isiniif dhiyeessuu sadarkaa rakkoo hawaasni keessa jiru ammoo akkamiin akka furamaa fi jirullee jijjiirama jiru duuka buuneetiin isin biraan gahuudhaaf waadaa galla ulfaadha galatoomaa bulaa horaa fayyaa ta'aa isin jenna.